immoo baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf namni keessan si jaalatuuf miidiyaa irratti illee kan si jaalatu nama humna garagaru. Nama jajjaba si jaalatu ijoolleen irraa silkii harka kaanii tiktokara taatee famous ofiin jettee onnoo jettu sin beektu. Nama gugurdaa si beeka famous tin gugurdaan. Kanaaf ati Arsii bakka buuta. Arsiif qaalii Oromooti akka Oromootti illee akka Arsiitti illee akkasi komandootti jechuudha. Kanaaf uummanni baay'ee si jaalata. Warri keessan viidiyoo kee mummuranii poostii godhan hin dhagahin. Arralee taanaan borillee taanaan. Godhanii dubbiin sun araaran buutee Arsiin bahaa dhihaa Oromoon hundi irraa gammadee dubbiin sun dhaabattee jechuudha. Okay? Amma maaltu dhalateree hin jettanii? Akkaataa itti fixachuu qabduun hin fixanne namoota Royal Family Arsiitti jira jechuudha. Akka Oromootitti isaan Arsii qofa tahanii isaan malee dubbiin Arsii dhumatuu hin dandeettu, isaan malee dubbiin Arsii laalamuu hin dandeettu, isaan malee dubbiin Arsii hin kabajamtu jechuudha. Isaan malee dubbiin Arsii bakka hin geettu jechuudha. Because isaanitti Rabbi gaafa Oromoo uumusan Arsii keessatti isaan uumet arsooma kana Rabbi isaanitti hadaraa ergate. Yoo isin keessa hin jirre dubbiin Arsiin dhumtu, yoo isin keessa hin jirre dubbiin Arsiin taatu. Namni Arsitti waa balleesse yookaan dogongore isinirraa dhiifama gaafachuu qabaa of fakkeessan. Kun immootu akka itti ta'etu jira. Tokko Leemman mucaa jedhamu tokko jira, namicha Leemman jedhamu ka areeda arrii ka Ameerikaa jiru tokko. For the first time abbirakiyyatu achi keessa taa'ee isaa wajji gasirraa haasayaa jira. Maal haasayaa jiran jedhee itti ol seenan. Gizee ol seenu. Malee achi dura isallee argeen beeku, dubbisallee hin beeku, isuman beeku tasallee jechuudha. Argeen beeku. Okay? Fucking bitch, come go out from here. Motherfucker. I don't tolerate a stupid guy like you. Fuck. Okay? Achi boodarraan itti ol seenee yoo dhageeffadhu ajandaa kiyya sanitti jiran. Achumaan maal jettanii jedheen. Achumaan Kiyaaroo Asliin mana banee jira. Tokkicha bro, thank you. Asliin mana banee jira. Koottuti ol seenii Kiyaaroo hinaasofnaa dubbii sanillee hin har'aa jedhan. Okay, jarana dubbii san achitti fixaa jirra. Bakka itti laalle, bakka itti ajandaan irraa ka'e deemaa jirra jennaan nutu Arsiidha, nutu jaarsota, nutu sirna beekaa asiin deemtuu jedhan. Lakki Dr. Aslilleen Gondaree miti. Asliin gurraachi Kaayiroo jiru kun Gondaree miti. Innillee Arsima. Isinillee waan isin barbaaddan isinii fixadha. Garuu dubbillee dogongora hubattanii. Misunderstand gootanii dhimmi kun waan as gahuu miti. Nagayatti jedheeni ka'ee biraa'ee sadaqe'an bakka mana Aslii dhaqe. Yoo achi dhaqusan waan Arsiin irraa gammade, waan Harargeen irraa gammade, waan Walloo irraa gammade, waan Shawaan irraa gammade, waan Jimmi irraa gammade, waan Iluu Abbaaboor irraa gammade, waan Wallagga irraa gammade goonet haadhateen karaa gubbaa dhaabatteetiin kadhattu ijoollee afur wajjin fuunee rooba keessaa manatti galchinet fuula namaaf harka namaa ka isiin laaltu san irraa fuunet akka isiin daldalattee jiraattu goone. Dhiifamni gaafatu kana caalaa mee maaltu jira jedhee namni marti irraa gammade. Isaan sababa tuffii kenna akkamittiin mana Dr. Aslii dhaqee jarritti dhaabattee wal hamatti. Nama hamatti jechuu achitti walitti dachaate. Nama meeqa nama shambicha nama meeqa nama 45 anseenee jennaan gastii gubbaa nama 120 ga'ee jira. Siigale nama 120 seeneef an dhaqee jennaan jechuu. Ani dubbii kana sirnaan fixannee achitti akkana isin maalii jedhen siigale yoo Dr. Asliin Gondaree jettan dubbadhaa jedhen. Kanaaf ragaan immoo jaartii namicha areedaa jechuu namicha kalbii wayiitii beektaa sheeka tahee nama geemii taphatu sheeka tahee nama tiiktookii gubbaa taa'ee dhalaa wajjin haasa'u qoshaashaa Usmaan Oroo 360 jedhanii ilaalu waan kiriit godhen qabu. Oroo 360 ka inni godhee banate Itiyoo 360 jettee jirra Ameerikaa Dr. Abiyyiif Jawaarin hamattu takka Ameerikaa banatte innillee Oroo 360 tawfiiti fuu nama foloo godhu nama boonsaa margaa dhukkubsatee Keeniyattiin gargaarra jennaan yoo mana kiyyatti gargaarsin ta'e yoo anarraan gargaarsan godhin hin ta'u jedhee keessaa uttaalee jechuu. Okay, dubbii kana dhagaa.
har'a yoo dhagahu akkana jedhanii abbaa gadaa arsii bahaa tokkotu iyyuu wal dubbisne abbeeraa kiyya wajjin maali akkana jennaan maaliif abbeeraa namaa biraan gahuun gosa namaa qoratuun maal gochuun maaliif barbaachise okay arsii arraba taatu namni hundi social media gubbaa mollocaa jira dubartii taatu dhaabatteetiniin social media gubbarra finger of godhaa walti wannumti haaree ba'e maali dhiifama gaafachuu kiyyatu iyyuu galata isinii oole santu gadoodhannaa deebi'aa jira moo maalii jedheen okay weel ingidii jedhe Hayilee Gabrasillaasee amma kana salphamatti wanni an jechuu barbaadu koottaa seenaame ijoollee arsii bichaa barbaada saanoo naagba seen isaanoo koottaa dubbii san fixanne moo hin fixanne warra social media gubbaa jiru hin laallame shamarran arsillee share itti naa godha waan akka haadha Faaxifaa naawaa maas salaam alaykum saanoo Arsi matana keessa garam si dhiiba qoy Oromoo. Ande garam na dhiiban qoy gaafa bar arsii je ummata wallaala gaafa jeneraal Kamaal galchuu. Dimannaa isaanii hin arganii duuba deebi'anii viidiyoo kee halaalanii. Viidiyoo halaalanii haawwata kenna warra mataa guftaaf warra harka dhadhaa warra safuu beeku hin ilaalu dubbiin kiyya jechaa dubbadhee baran. Eega ummanni hin Arra arsummaa fati bakka buutee dubbannaan namni nama ofii kana gadi qabuun ammoo baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf namni keessan si jaalatuuf miidiyaa irratti illee kan si jaalatu nama garagaru. Nama jajjaba si jaalatu ijoolleen irraa silkii harka kaanii tiktookara taatee feemasa ofiin jettee onnoo jettu sin beektu nama gugurdaa si beeka feemasni gugurdaan. Kanaaf ati arsii bakka buuta. Arsiif qaalii Oromooti akka Oromootti illee akka Arsiitti illee akkasi komandootti jechuudha. Kanaaf uummanni baay'ee si jaalata warri keessan viidiyoo kee mummuranii poostii godhan hin dhagahin. Arralee taanan borillee taanan akka hiriyyatti waa hundaafuu gastii tokko yeroo seenan namni ajandaa fi malee maqaballeessaaf yookaan immoo nama sin jaalanne fa'a malee kasi jaalatu silaa hin jaalata dhugaa dubbachuuf. King Kamal naagba brother. Ergadhu mee King Kamal umbusha assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ki dulloota biyyatee san takka teetee namarraa haasoftu takka dadhabne akkam goona. Ati baasi inta mana san gize dura baasi inta mana akkasii sanniin. Ende awwaa mana qoshashaa akkana see haree an bakka namni arsooma haasa'u kun beeta arsoomni kiyya kun annatti tola beeta siigale bakka nama gurguddaa bakka jaarsota jedheetu itti ol seene beeta edaa ummanni antee ummata baalagee illim jedhe. Atan maasi godhan atan madiisti nama biraadii siyaasni jedhe. Kiyaara akkatti arsii arrabsaa jedhanii abbeeraa kiyyatti dawwalanii himan. Is this fair? Dubbii fixan dubbii baalagee social media gubbarratti wallollaan asumarratti waliigallee fixanne tokko abbaa namaatitti himuun abbeeraa jechuun abbaa namaati. Is this fair? Asirra fixattee miifamallee gaafattee mi? Miifama gaafachuu kam haadha takka gargaarree haadha karaa gubbaa teettu nama afurii namni meeqa keessan dhufee namni gurguddaan du'aayii naa godhe wallaahi billahi kiyaaroo baguma edaa akkas jetteeyyuu video mati arrabsite sanu an ammantana dhaqeetiniin dubba laale edaa ati kiyaaroo ijoollee social media irraa wal arrabsitan haasofte malee edaa ati haawwata hin jenne kuni maal badii qabaayyuu baga abboo akkas goote yookiin haati teenna sun gargaaramtee mi kiyaaroo rabbi abboo rabbiin keeyri masi haa dubbisu kana booda jedhee addaan baan ende maal jechuu